be haga kufidin ko isini guddinan taw andunu isini riski nin batu yondo riski ko fudden do yoni da riski ko fudde da ba kufun ko sipi denimiti ana akamito jata jirta jeri sitanima ojeddu njeren itima ammas nani balal najali ojeddu najali ko dif amara ko nyuman be taraf kam me nama tokko dubai kesa vela ko nama danu sibra jara nama ko masadi na jara nama tokko nama dubai kesa tum warak nu belesse nu debosse bakketti nu gate nu ariya ije annama miskina wallahi objaju fi midiro itin kasaran afan jaratin amma sigachu nanda gasira cho dorwad warramana ujujurute warramana jurute bakketti kali basin gaton lasmi maqadu makoti chu sigale maqadu makoti gari basin gato wallahi wa billahi tikassaretan kesatorga kosi biyu kon gere ke chu kisara guddo ke senjer takwa qametan sanar gasi ujette ittibasen jara kanat sichimmo yona ganjirate yokul kullum manjirate garabul duratu abrana ujiti sudando sigale jarro gafa qabdi bulan sinyatu gafa bidan ingatu amma jollen biya kana kesatti ati gasti ngachutu male ijolle dubai jette to aferte wallahi atum tidni imman sirabu hembenne imman iga bos gatamani chu ada jala baja sade chu injiranani karara tigatamani akka ilmu abban qamnetti biya kana kessa manni halakaw kan gatame jiro chu to carra ken tebi guya to kolgalchite sila kana ni biya kana dumne ko chu dandesa gese akkana ninnumne ta'a biya kana chu bakke kessa tigatamani doktor beli kuma dibba sadi shantama kuma dibba afur kuma dibba shan kafalani kuma kessa ta insitte maralan nagesi yote mamma sigesan kamera nan jechu medan boro kana ijolle kenya gute jira nama fidela sudanita na milan sen iyaran nufani gatamani wallahi ilmu gorna jira sin doktor birri ara mube sirasi media la ne wato ko ngoto biya kana tesesia so do faolla yolende se to kuma tunimi birri nu kenni buya sadi wanyan ne jet yolle amante amanu batte akasi ingatina bintani dubbi jarsumman qabatamo isin ararsinamo kenadaka la chun abichika waridu dubba erge ma ne betalo to waridu dubba erge amma asimbo infunana mamiti muchanda ke funan ser akani dagala niru sana bodde sitidu hurando ga madaga niru ajala sitidu hurando qaamni waan kana raawwate mubaarakillee hiriyaa kiyya isinillee namoota laa dhugaa dubbachuuf yoo taate rizqii tokko nyaatuu hin danda'u kan dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Namni tokko si jibbuu danda'a, si jaalachuu danda'a, mirgatu. Mubaarakiin hin jibbite yoo taate obboleetti kiyya obboleettii irraa godhe. Waggaa 14 taa'ee mucaan kuni rizqitu biyya san geesse malee jaalatee miti. Atillee rizqii keenyaata innillee rizqii isa nyaata ibin mubaarakii miti. Ilmoon isaatiif haati manaa isaatu rizqii ofii nyaata malee rizqii walii tokko nyaatu. Jireenya dhufaa amma Dubaay kanatti dhiyeenuma Ramadaana kana keessa baay'aarra ijoolleen babbareedduun akka Dubaay kun warri feemasiin sargii fi bakka eebbaa hundarratti si wajjin dhaabatu nama 3 balaa konkolaatatiin tasuma dhukkubsatee nama 3 hin duune isin biraa hiriyoonni keessa. Warri waliin caffarta. So biyya Dubaay keessatti yookiin dhukkuba xiqqoo isii qoratteetiin du'uun malaa yookiin adagaa konkolaatiin du'uun malaa hamma jiraattuun beektu. Duriyaan kun Ingilisa bishaan si fe'ee si ajjeesuun mala. Hancuufni si fe'ee si ajjeesuun mala. Bakka raftutti hafuun mala. Jireenya gabaabduu kanaaf jecha wal jibbitanii waliin mankaraarsinaa. Irra hedduu Dubaayitti waan irratti wal dhabamu nama biyyarraa fiduudha. Nama biyyarraa fiduu barbaadda yoo taanan nama fidde san bakka itti godhu. Namuma fidde nama tokko yoo fidde nama tokko jisanitti bakka yoo goote dalagaa bareeda yoo seensifte namni sun uf duubaa nama qaba. Hiriyoota qaba. Abbeerota qaba. Ilmaan biyyaa qaba. Nama isa beekuu jira. Inni haasayuma eenyurraan dhufte ebalurraan dhufe nama sannaa barbaadii jedhama. Ati nama barbaadee osoo hin taane yoo ati gaarii dalayde si barbaadaniiti. Si barbaadanii sirraan dhaqan. Mubaarakaa gafere feemasi miti waan fere yoo ta'e yoo namoota isarraan deeman san mubaarak miidhe
warri sun yoo sagalee asirratti sagaleen qabnu ucaan isallee karaa keessatti dhee dura mubaarak irraan dhufe mubaarak akka miidiyaa irraa nama haa ta'u sani miti zaalimaa quba naman qabuu jedhama sirraan dhufamee deemu yoo inni kamiidhaa dalagu taate hojii kee injeera buddeen akka ta'es ati yoo kabajje hojii keessa yoo kabajje duniyaan har'aa yoo si sobuu baatte wallaahi mubaarakii miti osoo Abiyyi Ahmadii fi Jowaar Faanti dhaqanii Dubaay irraa nama fidanii namni sirraan dhufa jira dhiise. An dhugaasitti hima wallaahi. Dalagaan nama olii oofuu kuni ati gaarii dalagurraani. Namni ati fidde sun hin rakkatin, hin beelayin, hin dheebotin, dalagaa gurguddoo hin dalagin. Sini gala miti? Hin dalagin malee dalagaa isaa taatu. Dalagaa humna isaa tagaafa inni biyya jiru itti himte. San galchinaan abbaan obboleessi osoo achi keessa jiru sihii sanirraan deeman jechuudha. Maaliif namni ka biyyaa bahuuf dalagachuuf. So namatti aaruu, namatti gufachuu, nama kuffisuuf fiiguu osoo hin taane waan dalaydu san sa'aatii fi dalagaa kee kabaji. Sa'aatii fi dalagaa kee kabajnaan no problem. Wallaahi laziimaan dhugaa isinitti baan. Mubaarak illee hiriyaa kiyya isin warri Dubaay guutuun isaanii mubaarak hin dabalatee obboleewwan kiyya. An Dubaay hin dhaqullee yaada hin qabu yoo akka carraa dhufellee ka dhufu taate just bashannanaaf hiriyoota wajjin diyaaspoora wayifaa jaarsa jala baddee yoo tajaajila sira dhuefaa ispoonsara irraa taatee waliin bashannana burji kaliifaa kora jettee ispoonsara taatee nageessite malee Dubaayitti ani achitti qimamii mana madaam kana walitti qabee diraama 200 irraa guuruuf hin dhufu kana amana. Kitaaballee barreessaan jiru, muuziqallee baasaan jiru, nashiidallee baasaan jiru, na filadhallee isinitti dhufaa jiru. An dhuguma kana isinitti himaa kun amana kiyya. Dubaayiin yoo dhufe ani just bashannanaaf dhufa waan naagayu san harka qabadhee dhufa waliin fataa zanaa jenna homaa isinirraa hin barbaadu waan ta'eef yoo waa barbaadellee mubaarak faantu jiran hiriyoonni kiyya warri feemasoonni jiran feemasiif gahaa yoo birrii keessatti hin barbaadu. Waan nyaataniif waan dhuganiif bakka bashannanaa feemasiinuu gahaadha. Wanni qimamii mana madaamii fi maammadoo sharikaa jalan oofuuf hin jiru. An dhuguma isinitti hima. Sinigalee miti. Wallaahi dhuguma isinitti hima. Kanaafi biyya kam keessa iyyuu jiraadhu. Dalagaa kee kabaji. Yeroo kee kabaji. Kama Dubaay kana keessattuu nama biyyarraa fiddu kana. Ati kabajaan. Nama tokko nama lama. Waan gaafa duraa inni biyya jiru san qalba tagbaar yoo goote wallahi obboleessi mubaarak irraan dhufu sirraan dhufu. Birru kono birri kafalatee dhufami. Ati fakkeenyaaf arsii taate yoo waan jette san goote ijoolleen sharikatti bakka dalagaatti kaampaaniitti wal argiti miti. Ijoolleen jimma ilmaan abbeerota isaa mubaarak irraan dhufan sirraan dhufan. Ammoo ijoolleen arsii kan ganda kennaa meeqa mubaarak irraan deemaa jira. Maa dallaallee arsii kan nama fidu dhabameeti. Sinti aynat warri garaa guddaa kun hin jiru. Waan mubaarak feemasii ta'eef miti. Ani mubaarak hin gaafa inni dhiyoo kanaas dhufe bilbilaan dhageeffataa ture. Jechuun shifeera isaa ture akkama beerri baangaalii yaabbattu kanatti garuu naan kafallee na yaabbataa ture magaalaa keessan deddeema ture. Akkam isin baangaalii yaabbattan kana gizee ijaazaa deemtan. Dirree xiyyaarati kootu na jedhee fuudhee bakka wayii mucaa isaa dhukkubee geessinee deebifnee wajjin zooraa ture. Naan zooraa ture naan kafalle garuu bilbilaan gizee inni cinqamu waan dhagaa ture. Asii baas achi seensi ijoolleen beelan dhufan eebuun dhufee ijoolleen taphni kun ijoolleen ta'e makiina keessa hin jirtu jedhan oyyuu. Haga an dadhabeera bukana haga samiiraan faanti mana yaalatti horofaa eeggatanii mucaa maraan barsiisanii dhufanii an dadhabee biraara bukana inni karaa xiyyaaran dhufee dirree xiyyaaraa qilleensa hin beeytanii mukayyafasitti gadhiisanii si dha'u dhufee bilbilaan haasaa xiqqoo shirin ga'ee bilbil kun xiwu sinii galee miti. So gizee argattan isin asii mana farshootitti hin fiiga hudduu dhalaa jalaan fiiga birrii keessaa fixxe yeroo namni rakkate mukaalafaa moo qaraama moo maarreen jettan irra bahe ati birrii ittiin dhuyde beera jalaan fiidee fixxe hin qabdu nadhorraa kiraa mana kafalaa jirra hedduun jaartii mana kaa'e. Nuti waa baay'ee beena nuti Dubaay keessatti eenyurraa miskiinarraa birrii fuudhamu eenyurraa akka kiraan manaa beera tamtamraa kafalamuun beena somlee duma yoo isin galtee kan jedhamtulle lubbuu wajji jenna malee. እንደዚህ አይነት ጥሩ አይደለም። አኔ ቡዴን ከሰን ለገሉን በርባዱ መቀለይ ሲን በለሱ ሄን በርባዱ ናምኒ ቶኮ ዮ አርጋተ ሲመፈየል አው ዋረገኝ ኩን ዮ ረቢ ላፍሰፊ አርጋተ ቶኮፋ ጀልቀበረቲ አነ ነፈየደ ማለት ዮና ከኑ ለባት
hiriyyaa atileetii biyya baqaa wajji ture jedhama. Amma fakkeenyaaf osoo gargaarsa irratti miliyoona kenname osoo fooqii wayii haftaamii wayii ta'e gizee maqaan ka'u bakka warri na beeku bar hiriyyaa atileetii kenna ture jedhama. Argitee na fayyade moo na fayyan hiriyyaa atileetii. Sinoon ikkoo baay'isa ximikkoo hiixaqmaal ta'u yoo qabaate namni yoo masii kennuu baate maqaa nama sanii dhayattee bineensa jala mana namaa bultafar kanan beeytanii isin dirqama nyaatuun qabdu ati. Sinigalami namni yoo ufii isaatiyyuu qabaate yoo sii kennuuyyuu baate qabaachuu qofaan manoor bichaa hiixaqmaal ikkoo himattee anammo ijoollee takka dhiyoo kana Liibiyaa kanatti qabaman mammagaala ijoolleen sirkaati kunoo fira mucaa jaartii lama qabu ka Dubaay isaan fa'aati amiin hin dawwalaa gaafadha warri Dubaay ijoolleen qaqalloodhaa mammagaalaa ijoolleen sirka anin beeytan diksiisi lafti walii kaluu garuu nuti fira atleetii jedhanii mucaan achi garafsiisaa jiru shirkamaa jiran achi Liibiyaa nuti fira atleetii jedhanii ka akkasin nama saqqalan kana gadhiisan dhugaa kunoo amiin gaafadha amiin Dubaay jira nama du'a isinitti himaan jiru nama lubbuun jiru isinitti himaa jira amiin ka jaartii lama qabu ijoolleen fira isaati firri mucaan abbeeraa kiyyaa jaartii lama qabaa goota jaartii lama bakka tokkotti bulchuu hin jenneen ana siinkaluu jiraa miti nuti durbiiwwan doktoraatii jedhaniin kaachii nama tokko sirkaa bakka kun miidiyaa irratti onna baasetanii warra kiyya fannisiisa jedhee gadhiise achi kaanii as dhufan kamana gurguratii bakka namni gurguratanii mara gurguratii jedhanii bahuu hin dandeenye kana Liibiyaa bakka warri waan qabutti gurguratee gosti wal gargaaree bahuu hin dandeenye kana kunoo torbaan kana keessa iidii dura jechuudha. Iidii dura ijoolleen abbeerota wannoo abbeerota amiiniin kunoo ka jaartii lama qabu ka Dubaay kan. Sinigalee kanaaf addi sawu yoo qabaate baay'isa xunkaan yoo siin kenninillee yoo masiin kenne qabaachuun isaa qofti siif gaaddisa. Yoo kenne hoo dura simaa godha. Yoo qabaate dura simaa godha. Fira keetii godha. Firuma kee kan dhiigatti yoo godhuu baatu saba kee mucaan kun akka humna ofiititti bar gamaa gamanaa guuree barbaree dhugeetiin leenca ijoollee Oromootii kennaa bar nama takkaa leencisuu siiti ta'e rakkataa ta'eetiin malli itti dukkanaa'e fa'aa bar birri ergaa kennaa bar sinigalee miti. Amma taa'ee nama hortaa'ee rakkataa fedhatti hin kadhu bar sa'a takka walakkarra. Hin qaxarattanii isin asirratti gamaa gaman amma zamana kana aga Dubaay dhaqe jedhanii Dubaay kun kiraan manallee guddiidha yaani lubbuun kokkatti rakkatteetiin gargaarsa dhiise malee biyya kana aga ture waggaa 5 takatataa halkanii guyyaa asriin hundi. Hai Mubaarakiin osoo poolisii itti fiduuti barnumatu poolisii itti fidaa riskii nutti qabee asriin geennan inni balbala bane rakkataa kan akka waan iyyafatee fidu har'a gurraattii fida boru magaala fida iftana chaan dhiira fida iftana chaan ubeera fida nu cinqee asii taa'ee ta'uufiti taa'uun dadhabuu mana cumsiisa jedhame riskii nutti cubeen ooyyuu silaa osoo poolisii itti fiduuti oobsinee dabarsine malee ana mafaatu itti fidaa jechuudha. Girrisaan isaa jala dhufee Mubaarakiin bira deemaa jedha. Mubaarakiin bira deema akka wamanni Mubaarak mana murtii ta'e isinii galee miti. Nuhu wanni dalagaa walitti nu fiddu waa'ee leenca fababaa kun walitti nu fiddu guyyaa tokko yoo wallollee daarekti makka feemasii wallollee malee diina walitti fiduu wal dhiibuu wal jibbuu minaamin kana alaayin. Amma warri dalagaan teessan immoo dalagaan Dubaayituun immoo imnataa barbaaddi. Famsinnaa miti Dubaay laay miti nooroo imnataa waan jette bakkaan ga'u. Anamma Dubaay hin jiraadhe namni akka anaa shaqqalu hin jiru gabaree kanaaf oofuun afaan qaba soban jaaladhu birriin jaaladhu waan ta'eef akkasi amma Mubaarak akkasi birriin jaalatu Mubaarak. Fayyaalessa malee birrii irraan kaayan kisaara fi gabii addaan beeku Mubaarak. Mubaarak hin akka itti rabbisa toranitti itti Mubaarak kisaaraaf gabii addaan beeku namni yoo akka dhiyeen baasettuma kennaa miti maqallee eeggatu miti Mubaarak irra bu'an sattara malee Mubaarak shira itti shiramu hin beeku gide akka dhoqqee itti lixe ufarga. Maaltu isa tiisa birriin jaalatu. Namni yoo birriin jaalanne homata kan ta'u. Gaafa birrii jaalatte ta argatu san ta namarraa fuute hudduu keessatti awwaalte namni si biratti beela'e. Si biratti dheebote riskiin sitti gabaabbate. Tama kiisaa san fixannan allaqe riskiin biraa sin seentu. Kanaaf birrii qotee bulaan horii gurgurateetiin sitti dhufurraa parsantii 10 yoo fudhatte parsantii 75 namoota ittiin tajaajila suutaan tajaajilamta rabbi sinaa eegu wal eegaa jechuudha maafi doktori waa tokko sitti hima
Atu batte egaa yoo afaan koo siniin galle asli sinitti meera. Ammas taanaan yeroon hin darbine. Namni dalagaa keessan balleessu. Wanni dalagaa keessan balleessus bareechus nama biyyarraa itti himamee hojii akkanaa galtan. Rakkoon keessan maa inni? Ababaatti bishaan naqu takka argin beekoon hojii kana. Ababaatti bishaan naqxaa jettanii biyyatti amansiiftanii birrii kaabbottanii fidduu geessitanii konistiraakshii keessan darbattu. Namni sun ilaa yoo malqiyaamaa diina keessanii taa'ee yeroo namni isa gaafate maal jedha? Laa ilaa anu akkanatti hin jira karaa isaatiin hin deeminaa jedhee dhaamsa dhaama. Rakkoon nu wal dhabne maa inni beektaa anamma ijoolleedhaa hojii qopheesseeta hojiin keessan akkas jedheetti ma nama meeqa fideera mee hojii akkana jedhee na fidee hojii biraanee galchee nama jedhu argituu tokko jedhe. Yoo immoo ta'uu hojiin isaa ta'uu diddeessi darbee dhibba keessaa fudhani hojiin kan ta'uu fidee hojichitti jabaatee yookiin bakka hojiidhaan walii galuu didee jira. Geessee baaseetan hojii biraa galcha kunis hin jiru Dubaay keessatti. Hojii si galche si fide dhumeeraa yaraasii guddaan sanuu immoo hojii ittiin himamne hojjeta lama jedhe. Maaliidhaan isin caale nama fiddan yoo akkaan qaaqutti qabattan akkuma aslii nama jedhee kee kanaan dura simaan ture hin dhossine citii koo nama 100 dudduubbasaa jira. Nama aangoo guyyaa tokkittiin warri Dubaay dhufuu barbaadan karaa kootiin kottaa jedhee viidiyoo hojjedhe viidiyoocha iyyuu balleessuuf jala warraan fiden akkaan qaaqutti qabadde jaratu nama naa fidaan amma nama 5 nama 6 nama 7 faanaa kennu amma warri dhufan jechuudha. Maaliif akkanatti nu fide waadaanuu galee hin diigne jennaan uummanni keenya si jaallata. Jaallatamummaan kanuma malee wanni biraan jiru hojii keessa kan balleesse isini malee anaa miti. Hojii namaa namni balleessuu hin danda'u. Asliin faakti godhee dubbatee jedhe. Anarraa iyyuu hin bareedu dubbachuun kana. Garuu akka gorsaatti yeroon hin dabarre. Nama tokko lafaa kaasaa fidadha. Harka gaariin qabaa. Hin ifatinaa, hin arrabsinaa. Hojii galchaa. Yeroo hojii galchitan waan ittiin tan fidaa galchaati. Sana booda duuba isaatiin hojiin dhalaa ofiin ofi fida. Sana booddee ofiin ofi fida hojiin teessee hirkatta jechuudha. Amma nam wallahi tu WhatsApp ki yara galee sagalsee doktor 999 da'uu 999 da'uu. Beeksisa irra baay'een si hojjete formooti gore komishinii kafan. Komishinii inshallah gafallaa. Dhaqaa dhaqee obboleessoo WhatsApp koo xaxa'uu kee namatti qacareessi jira kun jira nama jira bar. Kanaafuu jennaanii tabaana nu godhee gadi baanis jedhanii ula tabaana nu godhee akkana nu godhee wallahi wanta nama godhe tokkittiin hin jiru karaa asliitiin hin deeminaa.